Gootichi baraana seenaa hojjetuuf muratee jira. Oduu oo'ituu isiniif qabna. Daawwattoota keenya Sappar Zeenaa ajaa'ibaa isinii qabna. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad yeroo mootummaan Eertiraa gara Saa'uuditti imalee jiru kanatti waraana raayyaa ittisa biyyaa ajajee gara Asabitti akka waan qaban hundaayyuu sochoosan ajaja dabarsuu isaatu dhaga'ame. Ajaa'iba dhugaa rabbii barana ilmi Oromtichaa barana taa'ee buluu in hedduu taa'us in hedduu rafee buluus in hedduu jechuudha. Ajaa'iba jarri kokkee wal qabdee jirti. Eenyu fi eenyu? Isaayyaas Afeworqii fi muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad waa'ee Asab yookaan galaana diimaa hulaa galaana diimaa Itoophiyaan argatuu qabdi jedhamu irratti jechuudha kokkee wal qabanii jiran. Akkuma beekamu muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad amma dura murtii adda addaa dabarsuun isaa ni yaadatama jechuudha. Eertiraan immoo eega gaafa saniiti eega Itoophiyaan murtee san dabarsite hulaa galaana diimaa argatuun qaba jettee murteessite. Bakki inni hin seenin, goddi inni hin seenin, mootummaan inni wal quunnamtii hin godhinin tokkolleen hin jiru jechuudha. Masiriin deem, Sumaaliyaan deem, bakki inni hin deemin hin jiru. Amma eessa jira beektanii Isaayyaas Afeworqii? Saa'uud Arabiyaa jira. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Saa'uud Arabiyaa jira jechuudha. Gargaarsa haa fedhu, waan fedhe haa fedhu hin beeknenu. Amma yeroo kanatti immoo yeroo dachiin qullaa achi muummichi ministeera maal godhe? Waraana raayyaa ittisa biyyaa waan qaban hundumaayyuu maal godhan? Gara Asabitti godaansisaa jiran. Ajaa'iba! Dhugaa rabbii barana Abiyyiin barana seenaa dalaguu deema jara keenya. Osoma nu namni kun akkana jennee lafa dhiinnuyyee Itoophiyaa karaa biratti oofaa jira. Rabbi nagaa godhu. Mee kanan isiniin gaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan oduuf odeessaalee gaggabaaboo guyyaa guyyaan chaanaala keenyarraa ni argattu. Marree subscribe godhaatiin hordofaa viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share godhaa yaada keessan komentii jalatti barreessaa daawwattoota keenya waan tapha fakkaatutu dhugaa tahee dhufa. Yeroo tokko waan dhugaa fakkaatutu immoo soba ta'ee hafa. Hundaafuu bal'inaan waliin ilaalla. Akkuma beekamu daawwattoota keenya kabajamoo kana durallee isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Garuu kanarraa adda dhugaa rabbii. Ani itti gammade akka kiyyatti jechuudha. Baay'ee man itti gammade jechuudha. Maaliif wanni dalagum hundumtuu jechuudha istiraateejii qaba, tarsiimoo qaba jechuudha. Dhugaa rabbii yeroo namni waan akkanaa waan gaarii waan biyyaaf ta'u waan sabaaf ta'u hojjetu jajjabeeffamuu qaba jechuudha. Dhugaa rabbii jajjabeeffamuu qaba, bira dhaabbatamuu qaba, hamilee itti godhamuu qaba jechuudha. Si galee akkuma beekamu mootummaan Eertiraa yeroo hedduu jechuudha Itoophiyaa kokkee wal qabaa turuun ni yaadatama. Bara Mallas keessallee ni beekama jechuudha. Waggaa 30 meeqa dura jechuudha. Lola hamaatu lola cimaatu ture jechuudha. Saniin Itoophiyaa irraa buqqaate lafti tun duraan Itoophiyaa ni beekama jechuudha. Eertiraan irraa fottotte jechuudha. Akkuma Oromiyaan irraa fottonna jettee hedduu takka paartii siyaasaa waan hin taane kaasanii Oromiyaan kophaa bahuu qabdi jedhanii ori'aa turan san jechuudha. Akkasumatti lolli guddaan ka'eetuma irraa buqqaate ni beekama. Immoo gaafa muummichi ministeera aangootti dhufu araaramni bu'eeti hamartillee walitti kaanii wal fuudhanii turan. Garuu gaafa isaan nikaa wal hiikan hin agarre jechuudha. Nikaa hiikame argine jechuudha walumaa galatti. Kanumaan wal qabatee hulaa galaana diimaa argatuun qaba jettee gaafa Itoophiyaan lafaa kaatu immoo abadan jeechi bu'e jechuudha namichi nama badaadha ni beektanii. Kanumarraa ka eega guyyaa sanirraa Isaayyaas Afeworqillee rafee bulaa hin jiru jechuudha. Godni inni hin seenin hin jiru. Amma yeroo ammaa kana Saa'uud Arabiyaa jira jechuudha. Eenyuun? Isaayyaas Afeworqiiti jechuudha. Muummichi ministeeraa yeroo kana maal godhe? Waan qabu hundumaayyuu guzoo wede Asab jedheen jechuudha. Karaa Asabitti jedheen jechuudha. Isinii galee laalame siyaasaa taphatuun akkana daawwattoota keenya siyaasaa gaafa taphattu taphni akkanatti taphatama jechuudha. Tapha barattuu laal akkaataa itti taphatan baratuudha laal. Tapha beekuu wayya. Si galee isa keessa beekuu lolli tapha Jaabbishee Garbaa. Si galee isa keessa beekuu fi lolli taphaa jechuudha. Kanaaf kan keessa beekuuf siyaasaalleen tapha jechuudha. Iyyuu miti jechuudha. Waan jedhamu hojiin argisiisuudha. Kan nu barbaannulleen kana hojiitti amannanu, afaanitti amannu, ajandaatti amannu, hojii itti amanna. Dhiirti callistee dalagdi. Si galee gadheen immoo iyyitee dalagdi. Iyyis immoo yeroodhaaf malee gadi sin dhaabu bubbeedha. Zakaruma qilleensatti bubbisaa jechuudha iyyis. So muummichi ministeeraa sirriitti dalagi amannus amanuu baannus nutu qabeenya keenya jabeeffatu wallaale malee namni kun hojjetaa jira keenya.
Mee kana caalaan maal abbaa keessanii isinii godhaa? Maal abbaa keenyaa nuu godha mee kana caalaan namni kun? Hulaa galaanaa Itoophiyaan argatu qabdii jee abbaa illee diinni harkaa hin fuudhu lubbuuti jetti qalan jee osoo diinni gama gamanaa itti roorrisu eebbisiise har'ammoo kunoo hulaa galaanaatiif falmaa jira namni kun. Maaf waliin hin dhaabbanne noo? Maaf wallaalle noo? Diinni ni beeka bar bu'aa nama kanaa sirriitti bareechee beekasii diinni rafee bulaa hin jiru jechuudha. Amma namichi kun wanni inni Saa'uud Arabiyaa dhaqee fi shira xaxuuf jechuudha. Shira xaxuuf as dhaqe keessaafu akkuma beekamu muummichi ministeera uummata musliimaatii fi haa galatoomu baay'ee karaa banee jira. Waa hedduullee godhee jira jechuudha. Amma gara kanaan shira xaxuuf si galee wanni inni biyyoota musliimaa tanarra deddeemuuf hin feetu beekaa Saa'uud Arabiyaan mataa isiitiifuu Eertiraa inuma hin feetu. Garuu mootu dippiloomaasii waliin jaarratanii akka walitti dhufeenyi isaanii furdatuu fi akkasumallee Itoophiyaa irratti waltanii akka shira xaxaniif gara kana dhufe jechuudha. Sababa hulaa galaana diimaa kana Itoophiyaan hin argattuuf. Imaaraatii deemee ture yeroo hedduu irra deddeebiin deemee ture. Masrii deemee ture jechuudha. Keessummaa'ee achi dhaqee keessummeessanii simatanii turan jechuudha. Jabuutii deemee ture biyya ollaa keenya eessa Somaalee deemee ture namni kun jechuudha. Bakki inni hin dhageen hin jiru duwwaa isa wallahi Sudaanii deemee ture jechuudha biyya ollaa keenya. Bakki inni hin deemin hin jiru. Kana hunda eeguma Itoophiyaan hulaa galaanaa diimaa hin qabna argatu qabna jettee mormitti kaatee irraa kaaseeti jechuudha. Goonni inni hin seenin, gaarri inni hin bahin, tabbi inni hin bu'in hin jiru jechuudha namni kun. So kanaafi waan galatoofamu qabu. Muummichi ministeera amma yeroo kana irra jirta jabaadhu jennaan nu. Jabaadhu itti fufii jennaan. Dhugaa Rabbi yeroo kanatti amma fakkeenyaaf achillee waraanni kan Eertiraallee jira. Garuu istiraateejii lolaa namni kun bar lola keessallee ture ni beektan. Kanaafi ani viidiyoo gabaabduu wayii yeroo hundaa'u isinii fida yaada bal'aan irratti isiniif kaasammoo waan tahamuu qabuu fi waan tahamuu hin qabne waan na fakkaate irratti hin dubbadha jechuudha. So amma wanti dalagamaa jiru jara keenya waan dhugaa Rabbi waan hedduu nama gammachiisaati. Hojii ajaa'ibaatu hojjetamaa jira jechuudha. Hojii ajaa'ibaa waa'ee galaana diimaa qofa osoo hin taane muummichi ministeera waa hedduu dalagaa jira. Paartiilee siyaasaa yeroo ammaa kana waa'ee galaana diimaa irratti illee muummichi ministeera dura dhaabbatantu jira. Ansammuun isaanii nagaa waan jamuutu na dhagama yeroo tokko wallahi. Fakkeenyaaf waan Oromoof Oromiyaa irratti mirga dhiibbaa inni hawaasa irratti godhuu fi uummata siviilii irratti qaamni nageenyaa raawwatu kana dura dhaabbatuun no problem rakkoon qabu kun. Kana dura dhaabbatanillee sabaaf dhaabbatuun biyyaaf dhaabbatuun uma rakkinan qabu. Garuu mootu waan hawaasa kana miidhatiif waan hawaasa kana hin miine hundumaayyuu bakka tokkotti deebisanii waan miidhaa qaballee waan miidhaa hin qabnellee bakka tokkotti jumlaa godhanii oofuun hawaasatti fakkeessuun sirrii miti jechuudha. Amma dhimmi hulaa galaanaa Itoophiyaan barbaachisu Itoophiyaan hin dandeessu hufnuma kamiinuu Itoophiyaan fudhatu hin dandeessu waan jedhamu paartiileen siyaasaa yeroo hedduu irra deddeebiin kan kaasan ni argina jechuudha. Lola biraa biyya biraa walitti banannee minaan kuni dhugaadha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan hin argattu inni jedhu immoo soba. Garuu biyyoota biraa waliin maybe wal loluu dandeesse kan jedhu kun hamma tokko dhugaa jedhee fudhadha. Maaliif biyyoonni fakkeenyaaf biyyoonni tokko kan hulaa galaana diimaa kan Itoophiyaan akka hin arganne barbaadan ni jiru jechuudha. Keessafuu immoo warreen daldala isaanii bishaan kanarra gara Itoophiyaa dabarfatu barbaadan hedduutu jira. Kun immoo osoo amma muummichi ministeera asiin hulaa galaanaa kana Itoophiyaan akka argattu godhame jechuudha. Itoophiyaa biyyoota hedduutu gargaara jechuudha. Akkasumallee Eertiraallee biyyoota hedduutu gargaara. Biyyoonni Eertiraa gargaaran suni maybe Itoophiyaan lola walirratti banuu dandeessi jedhee shakkiinaan qaba jechuudha kana. Maybe garuu immoo hin dandeessu osoo banteellee waan akka godhuu hin dandeessu. Itoophiyaan amma yeroo ammaa kanatti baay'ee jabaattee jirti. Dhugaa Rabbii baay'ee jabaattee jirti. Meeshaa adda addaa galfataa jirti jechuudha. Nama amma hinciitii hedduutu baa jira waa'ee jeettii mee isa kanattiin isinii deebi'a. Hedduu dubbii hedduutu dubbatamaa jira. Xiyyaara ajaa'iballee muummichi ministeera akka bitee jiru dhagayaa jira jechuudha. Mee isa viidiyoo biraatiin isiniif dalaga jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoo itti aanu keessatti jechuudha. Kanaaf wanti kun waan jajjabeeffamuu qabuudha jechuudha. Akka malee waan jajjabeeffamuu qabuudha. Kanaaf immoo yeroo gabaabaa keessatti muummichi ministeera hulaa galaana diimallee akka biyyi tun akka biyya taate hulaa galaana mataa ofii qabaattu akka godhamu shakkii takkallee hin qabnu jechuudha.
Dabalataan ammallee paartiileen siyaasaa warreen amma mormituu jedhanii waan hedduu mormaa jiran otoo silaa bakka kanatti mootummaa kana duuba dhaabbatanii waa'ee Oromoof Oromiyaa irratti duuballee dhaabbatu baatanii rakkoon qabu. Hamma dandanitti hanga beekanaa mormanii isaanillee saba isaaniitiif fi biyya isaaniitiif haa dhaabbatanii garuu iddoo wanni kun waan biyyaati malee waan kutaati miti waan naannoo Amaaraatii miti waan naannoo Tigraayii miti waan naannoo Oromiyaatii miti sigalee waan naannoo Binishaangul Gumuzii miti kun waan naannoo Somaaleetii miti waan biyyaati jechuudha waan walitti qaba waan biyya guutuuti jechuudha waan Itoophiyaadha bakka waan Itoophiyaa ta'eeti. Qabeenya Itoophiyaa guutuuti jechuudha kan sabaaf sablammootati waan ta'eef kanarratti sabaaf sablammoonni hundinuu muummicha ministeera duuba dhaabbatan wallahi dhugaara dubbatuuf amma paartiileen siyaasaa keenyaa fi kan saba biraa maaliin garagara beektanii waa'ee dhimma biyyaa irratti muummicha ministeera dura dhaabbatan waa'ee dhimma naannoo irratti immoo muummicha ministeera dura dhaabbatan waa'ee dhimma naannootii fi dhimma sabummaa irratti dura dhaabbatan rakkoo fi bal'oo jirtu hundumaayyuu dura ni dhaabbatan argaa jiru jechuudha. Garuu paartiileen teenya siyaasaa uummanni keenya kun jechuudha irra hedduun isaanii maal godhanii waan biyyaallee waan sabaallee waanuma naannoollee hunda jumlaa godhanii yeroo dura dhaabbataa jiran ni arginaa jechuudha. Sigalee waan hunda mormuu miti waan tokko tokko ofitti fudhannee ilaaluu wayya waan tokko tokko dhugaa rabbi waan hunda balaaleffatu osoo hin taane accept godhuu qabna jechuudha. Ilaaluu qabna itti dhiyaannee qeebaluu qabna waan san fudhatuu qabna ofitti keenya nuun malaa nuun madaalaa nu biyya bulchaa jira nu biyya harkaa qaba wanni kun hundi nuun maltii jedhuu qabna. Amma wayyaaniin gaafa biyya bulchitu fakkeenya tokko isiniif kenna biyyoota hunda keessatti keenya malee keessan hin jettu keenya bakka keenya nyaanan jetti nutu biyya qaba biyya nutu qabaa jetti. Oromiyaa tana kaabaa kibbatti hin fudhanne dhugaa dubbatuuf hanga eessarraa eessatti isaanumaa bar biyya san osoo biyya isaanii hin ta'in haala saniin hufna qabaatuu fi tokkoomuun biyya san fudhatanii jechuudha. So kanaaf muummichi ministeeraa waan gaarii dalage jajjabeeffamuu qaba. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya kana fakkaata viidiyoon irra isiniif dhiyeessinee oduuf odeessaaleen keenya gaggabaaboon guyyaa irraa kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya oduuf odeessaalee keenya itti aanu argatuuf fuula YouTube Oromaan namoonni subscribe hin godhin subscribe godhuun miseensa keenyatti dabalamaa viidiyoo laayikii godhaa namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf share waliif godhaa yaada keessan komentii jala nuuf qooduu hin dagatina daawwattoota keenya sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.